Yooyyaa akkam jirtu nagaa fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Seenaa dhugaa Amaanu'eel Amoos kutaa 12ffaa kan waliin itti fufnu ta'a. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun, maatii keenya kan taatan ammoo laayik sheer gochuun nu faana bu'an affeerraa keenya. Hojiiwwan ergamoota seexanaatiin raawwataman Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 11-12 irratti akkuma nuuf barreeffametti haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessa biyya lafaa isa dukkanaa keessa jiru kana seerratan macha hafuurota hamminaa warra bantii waaqaa keessa jiraatanii wajjin wallaansoo wal qabna. Waan tokko akkasin beektan cimsee jabeessee isinitti dubbachuun barbaada. Diyaabiloos namni hundinuu jiraachuusaa akka shakku seexana wanti jedhamu iyyuu hin jiru. Barumsa olola jedhu kallattii hundaan afuufa. Namoonni baay'een har'a ilaalcha akkasiitiin qabamanii lubbuun isaanii balaa cimaa irra kan jiran baay'eedha. Warra immoo jiraachuu waaqayyootiif jiraachuu seexanaatti amanu immoo akka seexanni waaqayyoo caalu godhee amansiisuuf hojjeta. Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 29 irratti sagalee akkas jedhutu jira. Dubbiin koo akka biddaa mitiiree akka burruusa dhagaa kattaa caccabsuus mitiiree jedha. Kiristaanota kan ta'an keessattuu warra haaraa reefu gara gooftaa Yesuus dhufan waan ta'an isaan hubachiisu barbaadu. Keessa isaanii humni hafuura waaqayyoo guddaan akka jiru, humna kanas maqaa Yesuusiitiin jedhanii gaafa afaan isaaniitii baasan sun humna cimaa akka of keessaa qabu akka beekan isaan hubachiisuun barbaada. Namni Kiristoositti amane tokko maqaa Yesuusiitiin jedhee humna kamirrattuu dubbachuu hin danda'a. Hafuurota hamootaa kamiyyuu bakka jiranitti isaan hidhuu ni danda'a. Maqaan Yesuus maqaa maqoota hundumaan oliiti. Hundumtuu maqaa kanaaf jilbeenfata. Garuu immoo kiristaanonni baay'een kana hin beekneef seexanni garuu baay'ee kan itti fayyadamu mala tokko isinitti himuu barbaada. Macaafa qulqulluu keenya keessatti namni kamiyyuu maqaa Yesuusiin jedhee amantii guutuudhaan gaafa waaqayyoon kadhate waan sana in argata jedha. Kiristaanni gaafa kadhatuuf aangoo isaa gaafa itti fayyadamu aangoo isaa adda baafatee itti fayyadamuu qaba. Kiristaanonni tokko waan gaaratti ta'e tokko na duraa buqqee jedhanii gaafa kadhatan gaarri isaan rakkise sun garamitti akka deemuu qabu hin tuqan. Gooftaan kan jedhe garuu gaara nana buqqee gara bishaan galaanaatti gatami jedhaa jedhee barsiise. Mee amma haalota seexana baasuu haa ilaallu. Kiristaanonni tokko seexana hidhanii namoota keessaa erga baasaniin booda seexanni sun garamitti akka deemuu qabu hin tuqan. Kun balaa qaba. Seexan nama keessaa baastanii garatti deemu yoo hin himin naannooma sanatti hafa. Sana booda haala mijaa'aa eeggatee gara nama keessaa beesanatti deebi'ee seena. Akkasumas kiristaanota dadhaboo ta'aniif namoota gooftaa hin qabnetti faa seena. Kanaafuu tajaajilli seexana baasuu kun of eeggannoo cimaa gaafata. Jalqaba hafuuramaa seexana sana hidhuu, humna isaa dhabsiisuu, achiin akka bo'u ajajuu fi garatti deemu akeekuun barbaachisaadha. Yeroo tajaajiltoonni gooftaa ergamoota seexanaatiin maqaa Yesuus gooftaatiin siineerraa socho'uu hin dandeessu jedhaniin ergamoonni seexanaa mootummaa dukkanaa keessatti hidhamanii ajaja itti aanu eeggatu argitu. Garuu namichi yookaan tajaajilaan kadhatu sun achuma irratti yoo dhaabbachiise nama kadhatu sanaaf hin fayyanne. Seexana waliin hin taphatinaa, inni tapha hin beeku. Gooftaan kan isin ergee akka isin namoota garbummaa seexanaa jalaa bilisa baastanii dukkana du'aa keessa jiran keessaa gara ifa bara baraatti akka isin fiddaniifi. Kanaaf waamicha keessan hin irraanfatinaa, sirriitti irratti hojjedhaa. Ani itti dabalee isiniin jedhaa ergamoota seexanaa maqaa Yesuus gooftaatiin yoo hiitan ni hidhamu, yoo ba'e jettanis ni ba'u, yoo garas deemu jettaniinis garuma isinitti akeektan sana ni deemu. Garuu immoo hubadhaa kun hundinuu kan ta'uu danda'u yoo isin cubbuurraa fagaattanii jireenya qulqullummaa qabu yoo jiraattaniif akka fedha waaqayyootiif sagalee waaqayyootii yoo deddeebitan qofa. Yoo jireenya cubbuurraa fagaattanii qulqullummaan jiraattanii sagalee waaqayyoo sirriitti hubattanii akka fedha sagalee dubbii waaqayyootti jiraattanii aangoo isinitti kenname beektanii maqaa Yesuus gooftaatti waamtan waan isin jettan hundumaa isiniif dhaga'uuf ajajamuu malee filannoo biraa hin qaban. Akkuma kanaan dura isinitti deddeebi'ee isiniin jedhee ture. Ergamoonni seexanaa bakki inni itti isaan baay'inaan hojjetan mana sagadaatti, bakka gabaa adda addaatiif, bakka awwaalchaatti, akkasumas bosona dukkanaa cimaa keessattiif, bakka hoteelaattii fi bishaan galaanaatiif qilleensa keessattidha. Hojii ergamoota seexanaa waldaa kiristaanaa keessatti
mana sagadaa keessatti namoonni baay'een gaafa afaan haaraa dubbatan akkasumas ergaa dabarsan yookaan raaga dubbatan namoonni hafuura seexanaatiinis guutamanii lissaanii seexanaaf ergaa sobaa dabarsan ni jiru. warra kan adda baasanii kan beekuu danda'an warra hafuura waaqayyootiin guutamanii kennaa hafuurota adda baasuu qaban qofa. ergamoonni seexanaa kunniin waan asii gadii kana waldaa kiristaanaa keessatti raawwatu. lolaaf waldhabbii adda addaa waldaa kiristaanaa keessatti uumu akka isaan waliin nageenye waliif hin ajajamne waliin kabajne akka afaan tokko hin taane akka waliin galli tokkummaaf walii galtee dhabsiisu. waldaa kiristaanaa diddiiguun gargar babbaasuu namoonni sagalee waaqayyoon nageenyeef yeroo lallabaaf barsiisa dubbii waaqayyoo hirriba yookaan muusuu fi dadhabbii adda addaatti buusuu ijoollee akka taphachiisan moobaayilii isaanii akka tuttuqan dhagoo dhiisanii waan biraa akka dubbisan yaada isaaniitiinis bakka biraa akka jiraatan gochuun fedha sagalee waaqaa keessaa dhabsiisuu yeroo ergaan sagalee dubbii waaqayyoo dubbatamu ergaa sana jeequudhaaf mala jeequmsa adda addaa uumuu ergamoota lubbuu mootummaa dukkanaa seexanaatiif booji'an bobbaasuuf kan kana fakkaatanidha. naannoo kanarratti waa'ee seenaa dhugaa nama tokko isinitti himuun barbaada. obboleettii reefuu gooftaatti amante yookaan dhugeeffattee waldaa kiristaanaa tokko keessatti waaqeffattu tokkotu ture. duubarra miseensummaa ishee gara mana sagadaa ani itti waaqessaa jiru kanatti jijjiirratte. tajaajila waldaa keessatti baay'ee cimsitee kan hirmaatu turte. garuu immoo turtii muraasaan booda amalli ishee jijjiiramaa nutti dhufee jennaan maal taate jennee shakkinee rakkina ishee quunnamee jiru gaafachuudhaaf gara mana ishee deemnee gaafachuudhaaf murteeffanne. osoo ishee dubbisaa jirru hafuuronni hamoonni keessa ishee turan taa'uu dadhabanii of mul'isuu jalqaban. isheen illee ergamtuu seexanaa taate mana sagadaa keessa akka jirtu keessaa dubbatanii maqaa Yesuus gooftaatiin jennee hafuurota seexanaa sana keessaa baasneen booda ishee gaafanne. miseensa guutuu waldaa keenyaa taate akkamitti yeroo tokkoon miseensa ergamoota seexanaas ta'uu dandeessi jennaaniin akkas nuun jette. haalichi akkas ture. gaaf tokko ani sagantaa waaqeffannaa sanbataatii gara mana kootti osoon deemu obboleettiin tokko dhuftee jireenya kiristaanummaa koo akka jaallattuuf dinqisiifattu natti himteen booda hiriyaa akka taanuuf na gaafatte. anis shakkii tokko malee tole jedheeni hiriyaa taanii gara mana koo deemne. isheenis borsaa ishee keessaa muuziif ocholoonii baastee waliin nyaanne. daqiiqaa muraasana waliin turteen booda baatee deemte. sana boodatti deddeebitee gara koo dhufuu itti fufte. yoo dhuftus badhaasa adda addaa kan akka uffataa kophee shittoo yookaan urgooftuu dibataallee akkasumas qarshiis naaf fiddee dhufti. yeroo tokko immoo shamarran baay'ee wajjin faataatee gara mana koo dhufti. haalli kun yeroo muraasaaf erga itti fufeen booda hafuurri Kiristoos akka na dhiisee ani duwwaatti hafe ergitee erga mirkaneeffatteen booda bifa jijjiirratti hafuuraan natti dhufuu jalqabde. sana booda uffata diimaa kan ani uffadhu naaf kennite. bishaan dhuguu akkasumas qubeelaas quba miila koo isa guddaatti naaf keessee jilba kootiif immoo sansalata naaf kennite. waan isheen naaf kennite kana hundumaa fudhadhee hariiroof walitti dhufeenya isaan waliin qabus immoo itti cimsee isaan waliinis kakuu seenee walga'ii isaanii hirmaachuun jalqabee yeroon barbaadettis gara bofaa gara simbirroo halkaniitii fi bineensota adda addaatti jijjiiramuun jalqabee. achiin booda ergamaa isaanii ta'uudhaan mana sagadaa seenee lubbuu amante yookaan dhugeeffatte gara mootummaa dukkanaatti akkan fiduuf waldaa kiristaanaa keessatti hojii adda addaa akkan hojjedhuuf ergamni naaf kenname amma hojii kanarran jiranuun jette. waaqayyoof galanni kabaji haa ta'uutii waaqayyoon kadhannee fi amma maqaa Yesuus gooftaatiin garbummaa seexanaa jalaa bilisa baatee jirti. amma kunoo jireenya gammachuutiin jiraachaa jirti. firoota koo kun hundinuu kan ta'uu danda'eef hiriyoommoo akka tasaa hubannoo tokko malee jalqabameenii fi obboleettiin kun dur jabaattee kan kadhattuuf kennaa hafuuraa sobaa kan seexanaatiif kan dhugaa kan waaqayyoo biraatee adda baasuu waan hin qabneef ture.